Applicationin kun free internet hojjeta. Inni kun appin kun haarawaa. Fakkeenyaaf warri dura nu barsiisan jettan dandeessan irraa fayyadama isa kana. Warreen hin qabne immoo koodii argachuudhaaf viidiyoo tana hamma xumuraatti hordofaa isiniin jechaas. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota gada orotuuf viidiyoo tana hamma xumuraatti yoonii fi ilaaltan ta'e shabakaa bilaash irraa fayyadamuu dandeessan. Inni kun keessoon isaa zeenii fi kanneen akka mobaayilii hamma tokko irratti ni dalaga. Keessumaa hummoo hanfirii irratti dalagu. Jawwii zeen kanarratti tola dalaga. Sawa ammoo itti yaali gootanii zeen riyaala 60 kan riyaala 39 waliin hojjeta. Akkuma yeroo hunda isin garsiisu social media garagaraatti fayyadamee ni hojjetamoo hin hojjetu viidiyoo eegan isin garsiisu booda liinkii isaa yookaan bakka inni ittiin argamu isin garsiisaa ture. Arraas bifuma saniin miidiyaa social media ham akka isin amantan isin garsiisuudhaan TikTok application TikTok keessumaa liivii hojjechuu danda'u jaba akka ta'e itti amantan jayyaadha. Social media biraa keessumaa YouTube oggulaaltaniis akkuma laaltan kana kunoo hojjechaa jira. Viidiyoo isaa akkuma gartan kunoo dalagaa jira. Haa ta'u immoo hordoftoota kabajamoo yeroo gara mana gadaa oroodhaa dhuftan subscribe godhuudhaan viidiyoo ammoo like godhuun na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jecha. Viidiyoo tana osoo hin xumurreen duratti aappii kana keessoo isaa yookaan akkamiin akka hojjetu waliin seenna haa ilaallu. Amma dalagaa jira. Start deebine stop irraa bifa kanaan amma akka dalagaan jirre isin garsiisuuf yeroo takka duuba deebi'ee social media irree huntaan banaa ture amma immoo ni maramee hin hojjetu. Akkuma sanitti TikTokis akkan hojjenne isin garsiiseen viidiyoo gabaabsuudhaaf gara ammoo inni eessatti akka argamu isin garsiisa. Bifuma kanaan akka hojjechaa hin jirre social media kamuu ni argitan jechaadha. Mee amma immoo keessoon isaa akkamiin isa kana sirreeffana kan jiru waliin haa ilaallu. Serfarii isa duraa akkuma ilaaltanii gartan kana kanuma irratti dheehiftanii auto select serfarii hajuu kanuma fuuldura irratti gudhiftan gara gadiitti immoo zeen ferii keessuma hojawii bakka lamatti qabaachuudhaa fi mobaayilii akkuma kanatti qaba keessoo sanii argitan jayyaadha. Ana immoo kan irratti ammaan tanaaf isin garsiisu zeenii keessa qabu waan ta'eef zeen irratti isin garsiisa. Bifuma kanaan ammoo inni kun koodii qaba. Koodiin isaatii fi appilikeeshiniin kun eessaa argamu irra jiruuf ammoo yeroo hundaa'uu diip kireeshinii waan jedhamu waan hin hubanneef jecha teelegiraama irratti galakkisa. Teelegiraama gadaa oroodhaa hogguu dhuftan teelegiraama gadaa oroo kan dura osoo hin taane teelegiraama gadaa orootu lakkoofsa 2 isarratti hogguu godhootan isa jalaa viidiyoodhaa fi keessumaahu liinkii isaa asii argattanii buufachuu dandeessan. Koodii isaalleen as jira. Koodiin isaa 1 irraa hamma 3 yeroo 2 1 2 3 1 2 3 gara jalaattis gara gubbaattis eegootan. Kana goonaan isiniin didu. Warreen ammoo inni kun isiniif galuu dide dhuftanii keessoodhaan yookaan feesbuukaan gaafachuu ni dandeessan. Homii jirutu dheeffachuu dandeessan. Amma warreen viidiyoo guutuu hordoftan viidiyoon nuti gallakkifnu kamiyyuu akka soban ta'inii fi akka appilikeeshina kanarraa fayyadamtan abdii qabna. Kanaaf hordoftoota kabajamoo viidiyoo amma xumuraatti dhageeffadhaa jecha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf oola.